galanni kendumu sena kesi bonsa atimuratini jaba كلاشير كتكابي كلاشينا كتكاديسي كوفي الكم تكنا كابي يوترو كاسو في جنة كلاشي كديسي jadi sakawan ko pani nu gani fakata wanna madi yero ni kelashi gadi se kubu barsita ko si anan wal tibune jira gara police atibil bilu malma da police oni fani mana ida demni ajemni rajeni barsisan sun entana police sun naman wolin baratu naman wolin kotu demi bolande badi biya kana kesa nama jester tar kentare umri ke gutu manira tawda kale samana baru sake satira ko sadake wayane ni masi man nifti nande badi nande acuma nan baka bade gurban sun sindune gurban sanan nagenya bumne diga buye malen dune hadda ya kesa tae qoricha biya kesa jirri na barbadi mucha ko dinar ge na nasib ter ge rabi abalu njelu makana ma wamu mention mutum barbad sana boda sudanan sene jirachun nandenya abanko mane murtiti na bude wasidan demi wona jesa na jesu mane bayina njede abanko boyna gegese cubuto kongone akasita biya kesa ko lubula yero juru ofa setel sin nagar sisa kamisi hati ko yero lubun jurtu ofa ta turte fi akada baratonni bolewon ko tekan challe salina jala gani fakata wanna madi yero ni kelashi gadi se kubu barsita ko si anan wal tibune jira gara police atibil bilu malma da police oni fani baratote demi afutana olin qabame shakamtonni mana hidadanne mana hida kesatiga abba ko ti rabbi rahmat sahaba wadu kulkullaye baratonni demi wayna olin qabam bani an qofa akan ergama jimmada fudde do fefi akan university akata university jimma kesata kaje kum si hadda kaw akan baka information gutu ana ratimir kana warma na walini ba eceti base ragana tibe yara ke sayna mila ragana tibe warma na walin tani baratan kesa rokuta manitu tae awanja na game be ku garu ragana tibani sato kasakasi university jimma kasakasi mun jede jada ni ragana tibani chuman mana murte diade wasi dibu alkani rafwan mana banu sati kale wallahi wa billahi alkani rafu qonna tayaro ko da barsa hati ko mallan jetti mali fakkari yero hunda daftara ba tirenta warqata ba tirenta kalama ba tirenta mal barumsa ni barate sege yero sinan jette ani bakkato ko gawo mitin jedani ne yada dakka mate chuda bartuma rate nyi dubanna mana shaya kenya kesa baradde barate sego pero sinan jette yero na skuli fiteke katti bareda vide preparatori tumure university gali from ke duda nangere astaghfirullah nanje kuma na mawangari ujete kana hawita nanje la akasin jirachura barade te duna wo jenjirani barumsan akas tebo duf akani barumsan akana debo tafi jiru wanna magadisisu charratin arganne sporti ada way ture sporti ada sada kare matu godani gara magala sigi modemne achan ture yero sana ga yero dabi jeda mera beksinati bera yeroni re torbe to ko ana kenya bakabune demni tumure ci debinu beksini siti bera nan jeden yeron beksini tada ke man barumsa relalu barumsa ra ari mera an kofti yaduna tida game biyaras kana basi kana baay'ee natti dhaga'ame baay'een bo'e akkan barumsa sanatti deebi'uuf miilli namni ani hin qabne hin jiru amma yeroo yaadadhe jireenya irraa wanni abdiina kutu yoo jiraate barumsa akka sana jaalladhu barattoonni ni beeku yeroo kutaa 3 fi 4 5 barumsattan qoosaa ture waan si dhibu maalan jedha faasadiini maallaqaa mana suuraadhaa hojjettu walitti qabadhu naan jedha yoo asiin dide asiin gorta naan jedha gara nigdii gorta baradhu garuu maallaqaan balleessinaan jedha yoo maallaqa walitti qabadhe hin jedhaani barattoota miskiina warra na waliin jiranu uffatan bitaa fi hadda inni kaan bulchiinsa ta'ee jira
biyya bulchaa jira. Maallaqan yoo maallaqa walitti qabe maallaqni ajaadha gara maallaqaan gora maallaqni monkisaarti barumsatiin kassabtu barumsa kiyya naa wayya jedheen maallaqa kiyya qisaasaa ture walitti qabanne akkana maachuudha maallaqa. Barsiisonni dur elementarii keessatti na beekan akkan barattoota wal lolu akkan ijoollee warra kutaa oolu akkan barumsa hin jaallanne warri beekan amma immoo akkan barumsa jaalladhu osoo beekanu asirratti yoo carraa ta'e bira naa ga'e barsiisaa Gosaa Biraayyuu dhalataa naannoo Wallaggaa feesbuukiidhaan illee walii bilbilaa inni abbaa kooti amma asirratti dubbachuun barbaadu ture barreessee lafa kaa'eera yoon jiraadhe nama galata kafalu naa godhu. Duraanis waan hinginnaa kennamee ari'atameen ture barsiisaa Gosaa Biraayyuutu falmee na deebisiise. Daariktara naannoo mana barumsaa keenyaati. Dhalataa naannoo Wallaggaati. Garuu wanni nama gaddisiisu dhalataa naannoo waliin dhalannee waliin guddan ka haadha kiyya beeku akkasiin taatee na guddifte beeku kan abbaa kiyya beeku. Abshir 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 seenaa kan kee kana waa malee sin gaafanne waa sirraa baruu fi abshir ilmi dhiiraa namni mudannoo hin qabne hin jiru namni gaafa gadi bahee nama bira dhaabbatu namni mudannoo hin qabne jiru abshir. Barattoota barsiisaa waliin dhalannee waliin guddan kan hangafoota kootiin hiriyaa ka haati isaatiif haati koo walitti dhiyaattu ka abbaan isaatiif abbaan koo bakka tokkotti gabaree waliin qonnaa qotan sangaa walii harkisan mana barumsaarraa akkan ari'amuuf natti jajjabeesse. Kun hundi maali? Mootummaa yeroo sanaa jala deemuudha. Waan anneen abbaan fedhedha kanatti ba'uu danda'a. Miidiyaa irratti dubbataa jira akka viidiyoon kun waraabamu nan beeka. Waa tokko namatti waan isin dhibu saatiin barumsarraa ari'atamuu fedhutti elementarii keessatti carraan kun nan qunnamne saatii naagalee barumsi qabxii olaanaa galmeessisaa halkan guutuu irrima kurraasiidhaan hokkara mootummaa irratti kaase maal jedhanii barumsarraa na ari'atanii ijoolleen gaattiraa yoo jiraattan haadha Gazaalii Kadir barsiisaa Gazaalii Kadir yuunivarsiitii mana barumsaa Jimmaa keessa barsiisa amma maatii guutuudhaan galateeffachuu barbaada. Haati Gazaalii sun nama barumsarraa na ari'atu Gazaaliiniif namni na ari'atu sun hin beektu hundi keessaniyyuu hin dagatamu naan dagatamu yoomiyyuu sababii isaan bakka kana jira silaa hadha baradhee anas akkuma nama tokko tajaajila hawaasaa keessatti qoodan qabaadhan ta'a. Sababii isaan godina Jimmaa naannoo aanaa saxxama magaalaa keessa dhaabadhe maal jedhe yoo Mubaarak Musammaan ari'atamne digirii qaba namni sun yoo Mubaarak Musammaa namni miila hin qabne jiru halkan guutuu jechuudha mana namaarra deeme adaraa tokkittii kana yoo cime ji'a afur qofa rabbii jedha naa barsiisota dhaqee miila qabe haadha manaa jalaa miila qabe hawaasni nan barbaadu rabbii jedha himannaan bakka hundaa walitti tasaasanii mucaan kun baratee yoo biyya kanaa ba'e iyyuu wayyaa dura akkasiin turre amma immoo qajeelee barataa jira iskuulii keessatti kanaaf baratuu ka jedhu murteessanii yoo Mubaarak Musammaa deebi'ee barate hin barsiisu jedhe barattoonni barsiisonni digirii immoo naannoo keenya taa'uun jaallatamu ibsaan hin jiru inni dhalataa naannoo waan ta'eef wallaahi nan beeka ummanni nan ariine ummanni naa murteessee akkan deebi'u digirii isaatiin uummata doorsise yoo Mubaarak Musammaa deebi'ee barnoota barachuu ani hin barsiisu dukkana kana keessa kana taa'aa jiruuf hawaasa na barsiistan jedheen isin barsiisuu dhufe malee baraa wanni nu irratti wal lollee anaaf inni hin jiru. Darbaan dabarsa fira isaatii wal loleera. Hin dagadhu umrii koo na keessaan badu namni waa meeqa umrii kanatti waa hedduu ta'eera kana dagachuu hin danda'u barumsarraa akkasitti ari'atame
Ubat dhugaa erga barumsa irraa reetame akka maraatuun ta'e. Dhugaan isinitti himame akka maraatuun ta'e. Maalan godhee erga barumsa irraa reetame namaa wal lolu ta'e ammas. Abaluu sitti ragaa ba'e warra jedhamu balbala mana kooti irratti footoo irratti eegee du'an barbaadan waan ta'eef tokko faaru kunneeru yaa kooti wajjin. Mana hidhaa deemne ajjeefneerra jenne. Barsiisaan sun poolisiin sun nama nu waliin baratu nama nu waliin qo'atu. Deemi boonaan jedhe badii biyya kana keessa nama jeestee dhufte harka kentaare umrii kee guutuu mana hidhaa taa'uudha. Kaleessa mana barumsaa keessatti rakkoo isa dhage wayyaanee inni dhuma simannifti naan jedhe badii naan jedhe. Achumaan nan baqa badee gurbaan sun isin duune gurbaa sanaan nageenya buufneerra dhiiga bu'e malee hin duune hadhaa biyya keessa taa'ee qoricha biyya keessa hin jirre naa barbaadi mucaa kootii naa ergee naa nasii bitee ergeeraaf abalu hin jedhu maqaa namaa waamu meeshiin gochuun barbaadu. Sana booda Suudaanan seene jiraachuu hin dandeenye abbaan koo mana murtiitiin na fuudhe waasiidhaan deemi yoo na ajjeessan na ajjeessu malee baay'inaan jedhee abbaan koo boo'ee na geggeesse. Cubbuu tokko hin goone. Akkasitti biyya keessaa ba'ee carraa argadhiisuudhaan keessa yaalaa ture. Koo lubbuudhaan yeroo jiru uffata agarsiisatti isin agarsiisa. Qamisii haati koo yeroo lubbuun jirtu uffataa turtee fi akka carraa barattoonni obboleewwan kootti xiqqaan callisanii na jalaa